deemuudhaaf qophoofte biyyoota kam deemuu barbaaddi biyyi kam deemuu barbaaddi isin koomentii jalatti barreessaa isin jechuu barbaada qophii kiyya xumuradheen jira akkuma argitan paasapoortiin kiyyallee kana anillee immoo maalirra akka jiru waan irra akka jiru maaliif akka dubbachuu dhabe maaliif akka ta'aa jiru biyya deemu tokkoyyuu amma ammaatti hin beeksisne jechuudha. Mee biyyoota kam deemuu barbaaddi munaani biyyoota kam deemuu heddii yaada keessan koomentii keessan irratti barreessaa isin jechuu barbaada eessa akka deemuu hedduu ani garuu dhumarratti isinitti hima malee ammarratti wanni isinitti mijiru surprise isin gochuuf deema biyyoota faranjiiti moo biyyoota arabaati moo kuwait moo dubaay moo ameerikaa moo kanadaa moo faransaay moo jarman moo deemuu addi munaan biyyoota kana keessa namni beeke dhugumatti biyyoota ani deemu hedduu namni beeke maal qabdan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii alillee nagaa koota alhamdulillah galata rabbi jirtu ummata qashtii ummata jaallatama ummata kabajamaa munaan mara waan addaa isinii qabattee dhufte wanni addaan nuyi isinii qabadhee dhufe ijoolleen hedduun keessan kara keessatti munaa maaliif biyya keessatti taa deemtee dalagattu maaliif teessa mina jettanii akkuma isin dura isiniin jedhe carraa lama qaba isin jedhe jira carraa lamaan keessa ammallee carraa tokko qabadheen jira jechuudha carraan ani qabadhe sun immoo mee isin maal murteessitanii jechuun koomentii irratti naa barreessaa munaan eessa deemuu biyyoonni kuni lafa kana irratti biyyoota hedduutu jira dhiifama biyyoota hedduutu jira biyyoota hedduu kana keessa kam deemuu barbaaddi munaan biyya faranjiiti moo biyya arabaati moo eessa dubaay moo qatar moo kuwait biyya ama kuwait yeroo amma kana jechuudha keessattuu ijoolleen Itoophiyaa kuwait dubaay irraa hin deemu saudi irraa kuwait deemu Oman irraa kuwait deemu Jordan irraa kuwait deemu gaafatanii munaanoo eessa deemuu biyyoota kana keessa qophaa'een jira garuu qopheeffadheen jira garuu isin koomentii irratti biyya kam deemuu heddi munaanii biyya kam akkani deemu mee naa barreessaa isin jedha koomentii irratti namni beeytan badhaasa qabdanii garuu nama Itoophiyaa jiru irraa badhaasa ni fudhattan yoo fudhattanis taa'ee rakkoon qabani beeka biyya ta'an deemuudhaan keessa yookiin biyyoota faranjii ta'uu danda'a yookiin biyyoota faranjii keessaa mee biyyoota faranjii keessaa biyya tokko naa murteessaa isin jechuu barbaada fakkeenyaaf biyyoota faranjii keessaa isin dha'ee America moo Canada moo Australia moo Faransay moo German moo UK moo jaalle kee tokko bira nagaa yoo UK jira biyyeen isaa nyaatan biyyatti galaan nagate duraan jana ture akkasi biyya takka Turkiyaa moo biyyoota tana hunda keessaa moo biyya kam akka ni jaaladhu lafa addunyaa kanarraa makkaan alatti makkaatti aantee haramaan alatti jechuudha Saudinan jaaladha Saudi keessa makkan hedduu jaaladha isii keessa jechuudha isii keessa biyyoota faranjii keessa biyya kam deemuu hedde munaan yookiin biyyoota arabaati moo biyyoota faranjii deemuu dimunaan mee yaada keessa dhugaa rabbi isin jedha anamma karoora dura waan isin jedhe yaadattu asin dura karoora lama qaba karoora lamaan kana galman hamma gaadhuti an hamma karoorri sun yesun amma galma naagawutti biyya kana jedhe isinitti himuu danda'u tokkoffaa lafa san ijjadhe lafa san hamma ga'utti waa kana san jedhe isinitti himuu danda'u jedhe jira biyyoota lamaan kana keessa eessa akka deemu isin nuuf ibsaa isin jechuu barbaada inshallah rabbiin nu halaafisu warroon immoo asirratti edu taqawan nagara nama nyaatu biyyoonni arabaa kun maaliin akka nama jibbisiisan maaliin bakka biyya arabaa keessatti hamilee gahaan qabdu inni jibbamtaa ni tuffatamtaa yeroo hunda dimokiraasiin argattu boqonnaa hin qabdu sa'aatii 24 dalagaa biyyoonni arabaa kun gonkumaa na jibbisiisanii jiran jechuudha biyyi arabaa lafa kana irratti na jibbisiisanii jiran jechuudha itti aansuudhaan obboleettii keenya kakaleessa galgala Saudi irraa gara Dubaay dhufte carqee kana uffattee dirree xayyaaraa Saudi irraa gara Dubaay dhufte Dubaay irraa immoo mucattii maal jettirre dhamaasanii jiran jechuudha dhiinsanni dhamaasanii kanaaf jibbaa baran biyya arabaa dhiyeessasi dhamaasanii mirga guutuun qabdu boqonnaa hojiin qabdu bakka waa hundumaanuu jechuudha wallahi billahi jechuudha biyya arabaa kun
sammuun kee kun akka hiikkatu si taasisti jechuudha. Kanaaf ani wanni na jibbisiisu keessaa biyyoota arabaa kana keessaa iyyiinsa ani wallahi billahi isin jedhe hojii takka hin dadhabu hojii kamuun hojjedha hojii miti wanni natti ulfaate iyyiinsa isaaniitu sammuu kiyya na jedhu ni iyyuu ijoolleen isaanii waa balleessu ijoolleen isaanii maal jedhu obboleen kee ani eduu takka gaafa ramadaanni dhufu silaa ni beeytanii wayi ramadaanni gaafa dhufu wayi ramadaanni gaafa dhufu wayi balaa akkasii argeen beeku silaa biyya arabaa kanatti biyya keenyallee baruufi akkasuma argee biyya keenya kana garuu balaan isaanii jechuudha kana na sodaachisa jechuudha. Kanaaf mucattii kana amma gaafa isii viidiyoo isii ilaalee as deebi'ee arguutti gaafan taa'ee yaadu biyyoonni arabaa kuni miidhaan isaa namarraan gaan nagaan biyyatti si galchanii si cinqanii si galchanii mucaan kun gaafa biyyaa baatu shaanxaa bitattee deemti gaafa galtu immoo hassoolaa marattee galti. Mucattiin garuu qaruuteedha hin dhamaasan malee warra kiyya dubbisuu barbaada warra kiyyatti naa bilbilii ufii lakkoofsan qabdu lakkoofsi kiyya kana hodhu naa bilbiliin jettu sinigale amma rakkoon ijoollee keenya tokkoffaa yuunifoormii asii uffatanii baatan maaliif gatta yuunifoormii san akka mistaawashaatitti kaatuu qabda sababni isaa maaliif lakkoofsi ejensii Itoophiyaa achirra jira ka ittiin bilbilattu rakkoon keessan kana bara rakkoon guddaan mistaawashaa qabaatanii fakkeenya mistaawashaa tokko iddoo qabaatanii lakkoofsa biyyaa lakkoofsa ejensii lakkoofsa obboleessa keetii lakkoofsa ollaa lakkoofsuma kamuu mistaawashaa bitadhaa deemadhaanii irratti qabadhaa. Ijoolleen biyya arabaa deemtan bilbilee sana harkaa fuudhu mistaawashaa tana xiqqoo tana qabadhaa deema daftara gurguddoo odoon taanetti lakkoofsa san namatti fiddanii namaan naa bilbilii jettan bara tokko waan jechuudha bara tokko waan isinin jedheef obboleen kee ani bara san waan takkan beeku biyya arabaa kana gaafa deemu wallahi bilbila amma nama ta'ee bilbila qabadhee viidiyoo waraabee yuutuubii dalagee tiktookii irra bahee xararar jedhu tun bara tokko isinii hima bara yeroo jalqabaa fi biyya arabaa deemu waan takkan beeku wallahi waan takkan beeku maal isinin fakkaata bilbilachuun beeku ka garuu lakkoosan qaba dhugaa rabbi isinin jaa qoya isinitti nima lakkoosanan qaba lakoosa hin qaba afacha ya Allah qalaman qabu lakoosanan qaba daftarri kiyya jechuun daftara irratti qabadhee deeman akkatti daftara irratti qaba lakoosa mistaawashaa daftara moo mistaawashaa inuu godhan gizeessan amma bilbila kana koodiin beeku isini hagalu koodiin beeku waa'ee mucattii kanaatiif jedhe akkam godhare 0009 jedhe namitti itti kenna namittiin biiroo bilbilteen gaafattu yoo biirootti bilbile biiroo narraa deeffate ta'an ofii waan takkan beeku ofii afaan hin beeku ofii bilbilachuun beeku seenaa kana hojjadhee ture jechuudha amma jechuudha maarree achiin waggaa tokko taa'e otoo irra kennaan bilbilii waggaa tokko irra duute jedhanii mucattii wayii gisee san naannoo kennaa fooqi irraa darbitee namittiin ajjeefte gisee san jechuudha hin ajjeefte mucattiin hin duute isillee hin duute jedhanii warri kenna hanga ejensii san hanga maatiitiin beekaa Finfinnee keessa Adam ejensii jedhama ejensiin gisee sanii ejensii waan nana namichi sun jechuudha ammallee hin beeka jechuudha waan jedhaniin tun qaruuteedha argitanii akka isin gowwaanaan jettanii miti akka isin jazba horii atiin tuni saree faanaan jette ijoolleen keenya aniin tun gaa koodima kanatti maal godhuu 251 kanan godhan duwwaa itti galcha lakkoofsa bilbilachuun beeku lakkoofsuma kana jechuudha mucaatiin tun amma akka anaa taate akka ani gizee san ta'e taate ani gizee san dalagoo hin dalagaa way dalagoo gizee sanaan dalagoo wallahi billahi ila dalagoon gizee sanii odoo humni tiyatuun dhumte garuu dhumne maal godha gizee san jechuudha fooqii kana wannoo ila jidduu lamaan kushiina fi mana jidduu masaawatiin akkana gadheeratti jirti ijoollee masalaalii fuudhee masalaalii kanarra ijjadhe achi bishaaniin gadi dhiqa bar humni ijoollee keenya biyya arabaatitti dhumtee amma warroonni biyya keenya keessa ta'anii ijoollee biyya arabaa ka akkasii ka akkanaa nuun jedhan nutiin tun harka keenya kun warqee caalu wallahi birriin keenya nuti dalaynu otoo ijaarre fooqirra nu jira walaakin birriin nama kennitu
birri nama gargaartu wanta akka mul'atu birri mul'atu birri tokkoffaa yoo abbaa haadha kee hajisiifte wallaahi laziim ati akkana takka of duuba laalee biyyoota namaa dalaydee keessa biyya namaa dalaydee keessa biyyoota arabaa warra dalaydan warra akka kiyya abbaa haadha kee yoo hajisiistan wallaahi laziim isinitti hima wallaahi isinitti hima hin gaabbina hin seena'ina mucaan amma akkana taate tun hedduu takka garaa na nyaatte ani uf yaadadhe viidiyoo isiisan arge mucattiin warratti bilbilatu fi warratti naa bilbilatti ofii lakkoofsa namatti hin kennitu hin dhamaatee bar hin dhamaasanii bar lakkoofsa namatti hin kennitu bilbila naa bilbilaa jetti nu jazba'eessanii bar jisbi nati daangaan qabne nu jazba'eessa ummanni sun jechuudha yaa rabbii kiyya yoo na dhaabde ana man jedhan ma wanta kan dubbadhu maaliif ka'umsa viidiyoo kiyya maal akka isin barreessitan dursaa hubadha inshallah rabbi naa milkeessu du'aa naa godha isin jechuu barbaada ko azaan irratti bahe obboleeyyan kiyya kanaaf jechuudha rakkoon keenya nuti waa harkatti qabatu hin beeynu jechuun lakkoofsa nama dhoyfatu hin beeynu yoo mana arabaa seene akkuma argine manuma keenya achi keessa achi keenne darbinee dhiifna achi qabu hin bada ani uf jajuufi miti jechuudha gizama biyyi suudii keessa ture sanu maal godhe isinitti fakkaate wallaahi laziim ka isaanii sirreessa jedhee kiyyan dhiisu halkan yeroo kiyyatti gubee uffata tiyyatama qabu tana kakaasee caccabsee deebisa kakaasee caccabsee as takakkalee deebisa jechuudha bakka cheekii maquudha bakka maaliif uf gatanii taa'uun hin barbaachisu uf gattee gaafteetu arabni tasab darbitee si galjita uf gattee gaafteetu rakkoo si mudatu hin beeytu waa hunda kee cheek godhuu qabda ii bakka ila waan bakka mastaawashaa kee kaate hiriyyaan teetu beekuun qabdu bookin lakkoofsa achii achirra jiru ka jaalallee keetitu jira ka abbaa manaa keetitu jira shamarran ammaa immoo nama jalaa hin fuuti si jala abbaa manaa keetitti haasofti jaalallee keetitti haasofti bakka mastaawashaan jiru tokkoffaa jechuudha bakka mastaawashaa kaata shamarranuma kenna yuun agarsiisina arabni rakkoon qabu arabni argitu garuu immoo isaanillee si jalaa balleessu lakkoofsuma kee kana mastaawashuma kee kana yoo argan jechuudha isaan si jalaa balleessu maaliif namatti bilbilti nama hedduu janaajanti nama ay keessaafa nama achi keessa suudii keessa faa jiraatu yookiin lakkoofsa qabattee dhufti janaajanti jedhanii isin harkaa gatuu danda'u kanaafuyyuu qarooma tokkoffaa shamarranitti lakkoofsa keessan hin agarsiisina lakkoofsa jaalallee keetii fudhatti waan ta'eef lakkoofsa abbaa manaa keetii waan fudhatti waan ta'eef lamaffaa immoo arabatti mastaawashaan agarsiisin maalifi nama as keessatti bilbiltee nu harkaa baddisiin jedhan akkasii isin jechuu barbaada nagaan naa tura baay'isin jaaladha baay'isin kabaja